Har'a nama ajaa'ibaa kana qabadhee isinii dhufem. Nama kanaan isin wal barsiisuun qaba jedhee yaadam. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad guyyaa irraa Harargeetti holqa maqaan isaa Nasiyool jedhamu daawwachuu isaanii quba qabdu jedhee yaadam. Mee namaan isinii wajjin wal barsiisu kanam akkamitti akka holqa kanaa wajjin walitti dhufu haa ilaallu. Namni kun maqaan isaa Naasir Kadiir jedhamam. Itoophiyaa keessaa ogeessa ispeeleyoolojistii tokkicham. Afrikaan immoo akka ardiitti iyyuu ogeessa cimaa akkasii nama lama qofa qabdim. Ogeessi hin dubbatamneef kun egaam qorannaawwan holqaa biyyattii keessatti taasifaman hunda ni dursam. Naasir sagantaa badhaasa biyya Jarmanitti qophaa'e irratti argamuudhaan ogeessa cimaa jedhamees badhaafamee ture. Qorannoowwan hanga ammaatti hojjete qofaan holqawwan 334 ta'an qorachuudhaan adda baaseeram. Godina Harargee Bahaa aanaa Kombolchaatti dhalate kan guddate ta'us biyyoota Awurooppaa kanneen akka Jarman, Faransaayii fi Xaaliyaanii deemuudhaan ogummaa kana gabbifateera. Ogeessi kun egaa biyyoonni Awurooppaan akka isaaniif hojjetootu fedhaniim lakkii ani biyya koon tajaajila jechuudhaan gara biyyaatti deebi'uun hojiiwwan qorannoowwan holqaa lakkoofsa isaa hangaraa garatti isiniif kaase kana hunda hojjeteera. Argannoo addaa Naasir qorannoowwan holqaa taasisaa utuu jiru godinuma dhalate keessa qorannoo taasisaa ture. Sana dura bifa argamee hin beekneen holqa halluu addaa qabuu fi akkaataan uumama isaa nama raajeeffachiisu kan argate. Holqa kana sanaan ture eenyuyyuu hin beeku ture. Qorannoo mataa isaatiin barbaadee lafa qotee karaa itti baasee bira qaqqabe. Holqa Naasiyool. Holqi Naasiyool holqa addunyaa irratti argaman irraa bifaa fi halluu addaa kan qabudha. Boca ija namaa hawwatuunis of gonfee jira. Maqaa ittiin waamamu kanas kan argate maqaa abuuraa isaa jalqabaa kan ta'e Naasir Kadiir irraati. Kunis sadarkaa mootummaa naannoo fi biyyaalee isaatti beekamtiin kan kennameef yoo ta'u kunoo maqaa isaatiin waamama. Holqi kun dheerina meetira 500 kan qabuu fi balbalawwan yookiin karra seensa 59 qabam. Naasir kanaan dura barreeffamoota qorannoo holqawwan Oromiyaa keessa irratti xiyyeeffatan hedduu maxxanseera. Kitaaba dhimma kana irratti xiyyeeffatus kan holqawwan Oromiyaa jedhu kanaan dura maxxansuu isaan yaadadha. Bakka har'a muummichi ministeeraa daawwatan kun qorannoo jalqabaa taasisuun kan argate isa. Bakkichi kana booda ogeessota idil addunyaan dabaalamee qorannoon cimaan akka gaggeeffamuuf abdachaa namoota ciccimoo qabnu galateeffannu jechuun barbaadam. Waa'ee isaa waan baay'ee xiqqoo tokko qofaan isinitti hime jechuudhaan barruu isaa kan gola beellataa Zarihuun.